makiinaan imaltoota fuute deemnaa himee fi bakkiinuuf qabamte shirshiri jennee galla hobiyyaas baratte shirshiri jennee galla hobiyyaas baratte. Magaalaa keessattuu dhalattee guddattee jiruu baadiyyaadhaa waan beektu waan taate magaalaa keessattuu dhalattee guddattee jiruu baadiyyaadhaa waan beektu waan taate bineensa gaaraatu oduudhaan barattee jaldeessaa fi leencaa waldaan baaftu beekte jaldeessaa fi leencaa waldaan baaftu beekte. Makiinaan imaltoota fuute deemnaa himee fi bakkiinuuf qabamte shirshiri jennee galla hobiyyaas baratte shirshiri jennee galla hobiyyaas baratte. Jirtu guyyaa haaraa viidiyoo haaraa wal deebinee jirra. Kan itti argamnu godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa Araddaa Waabar bakka itti waa baratan jechuudha. Amma immoo maqaan gara Waabaritti kan namoonni hedduun beekudha. Araddaa kana keessa seenaalee gurguddaatu tokkotu jira jedhanii keessattuu seenaa abbaa qubee afaan Oromoo Sheek Bakrii Saphalootiin wal qabsiisee bakka inni itti barnoota jalqabee fi barsiisaatis ture kan jedhamtudha. Sababa kanaan Waabar kan jedhamte yookaan iddootti waa baratan maqaa Waabar irraa barnootaan kan wal qabatu waan ta'e jecha gadi fageenyaan seenaa naannoo kana jiru manguddoota naannoo kanarraa odeeffannee isin biraan geenya hanga xumuraa nu faana tura. Ay eda bakka fiifuu asii baratee waan jiru kamuu jira ammas. Fiifuu asitti bartaa'ee sheekarraa qaree. Naannoo kami bakka inni itti qaree. Achi jalaayis mana qaba isheen inni irratti qareessa. Okay. Nula gandachiisan ammas. Nu wanta san. Shoggochi deemte bakkuma saniin. Gaamtiraa takkaa jira guddoon jala taa'etanni bakka sanitti ifiifis barate ijoollees barsiisaa hanga ifii fixatu ijoollees barsiisaa. Sheekootii inni asitti irraa barate. Manguddoon ganda kanaa ni beektimi. Bakka san ni danda'amaa midhaguun asiin. Boqqolloo bishingaa kuniitaa fi jettee midhaan adda addaa kan jiraattu nyaatte boqqolloo bishingaa kuniitaa fi jettee garbuu fi qamadii kuni eessi jettee baalaan addan baaftu firii qoofa garte baalaan addan baaftu firii qoofa garte. Hayyee daawwattoota keenya turtii keenya aanaa Meettaatti godhaa jirruun arra araddaa Waabaritti argamna. Amma gaa maqaan jijjiiramee Waabar jedhaniini lafti tuni lafatti Sheek Bakrii Saphaloo baratee akka sadarkaa barsiisutti illee dabreetu himama. Waan naannoo kana jiru manguddoota naannoo kanaa eenyurraa akka naannoo kanatti inni barachaa ture kan odeeffannu ta'a. Haga xumuraatti nu faana tura. Iddoon itti argamnu Waabari yookaan Waabariidha. Waabariin tuni iddootti Sheek Bakrii Saphaloo abbaan qubee afaan Oromoo yookaan abbaan qubee Shaaldaa barnoota itti barachaatis ittis barsiisaa ture jedhanii amma gaa tuni akka himanitti caayaa isaan taa'uu turanii jedhamti. Awoo dhugatti bakkubatti waa baratan fakkaatti gartaa. وهي تهمت وقت ما قدما تاريخ وهي سنما جاما وهي تهمت وقت ما قدما تاريخ وهي سنما جاما وهي تهمت يرما قدما تاريخ وهي سنما جاما تاريخ ودو أمتاتهما ودو سنبراني قلبي كرما تاريخ ما في خبرو تفتو برات رديسي قشاش دما ودودر واللالو نمو. Hayyee hordoftoota daawwattoota keenya akkuma agartanii yeroo baroota durii keessa jechuudha
manneen barnootaatii fi iddooleen itti barnoonni ammayyaatis ta'e barnoonni amantii kennamu jaaramuudhaaf carraan hin babal'atin dura namoonni gurguddaan adda addaa keessatti warroonni akka Sheek Bakrii Sabaloo bakkoonni isaan itti baratanii fi itti barsiisaa turan caayaa mukaati. Caayaan mukaa gaa akka muka hundaa osoo hin taane akkaataan teessuma isaatii fi akkaataan bakka kana harkuma isaaniitiin itti bocan iddoo barnootaa akka turte asxaan beeksisu akkuma asitti argamu kana ni mul'ata. Amma fakkeenyaaf kuni caayuma tanaa bakka lamatti iddoo qooddu yeroo tokko tokko yeroon kuni iddoon asii olitti dhagaa kana olitti jechuudha. Madabaa jaaniimi iddoon akka madabaa olituun bakka sheekaa fi darasonni jajjaboon faan taa'anii irraa gadiin ammoo akkuma sadarkaatiin jechuudha barattoonni iddoo ta'anii itti baratanidha. Isin jalqaba caayaa taa'aa turte isin lafaa tana. Isin kun erga muramee booda kabiraa moggaadhaan biqilee erga biqilee kun amma isa lammaffaadha. Inni jalqabaa caayaan guddaan Sheek Bakrii Sabaloo faan itti jalatti barsiisaa turan isa gamanaan jiru kana. Amalli muka kana waggaa tokko biraa du'e moggaadhaan waan dhufuufi. Mukni gaantiraadha. Gaantiruma sanii. Mukni jalqabaa kana ture. Kana ture. Muka jalqabaa moggaadhaan gaantiraan dhufeeti inni kalamaffaati jechuudha kun. Maqaan keenya. Maqaan kiyya. Sheek Abdallaa inaan jedhani. Sheek Abdallaa. Hayyee. Sheek Abdallaa Hassoo jedhani. Sheek Abdallaa Hassoo. Haaya. Dhalatuma naannoo kanaati. Ani asubatti. Haaya. Akka tiyya asu. Maashaa. Sheek amma kan ceeniis asu. Sheek amma ceenii Sheek Mahammad Umar. Sheek Mahammad Umar. Sheek Ahmad. Maqaan sirriidha. Maqaan Sheekaa. Sheek amma qaccee wani jedhanii ni gabaabaa haphii furdaa'ee qaccee jedhanii. Qoosa. Qoosa maqaa masooti jechuudha. Maqaa maqoo inni Sheek Mahammad Umar. Sheek Mahammad Umar. Haaya. Sheek Mahammad Umar dhaqqabdanii isin. Sheek qaccee moo? Sheek qaccee duubaan darasaa isaatiimi. Darasaa isaatii? هاي إذا خدمتي نساتنا إيه بسمله حاليني شيخته إسرّا برد إسرّا بر إسان قدمي خني لا بر ليلة كبار كتيم برد شيء ما كتير خلنا ما كم ترى نيمو الله ينين مكبابا أنا مرب خلاص تدريس كراس سيتي دبي ما يدنا ديسي كاس يوم دوي غاف سرقود غاف سرقو غاف سداومي نيجو ونجينا جاب الشهيد يعني تا شهيد ده ini syahidi ini tahu itu kopani cuma dani gapa sambil bagaci sini kadang kanan nama gara-gara jadi amar cokot dah sih sejan haya Sheek Bakrii Sabaloo to Sheek Bakrii Sabaloo biar tiga le hargeis ini hargeis dua itu sama udaragan saas Sabaloo jani kaman nano wabarkanat tuh jani ini haya gafa asture sani mal gudu ture sitti ini baru goma ni mamale goma karasi mamale wan daraga biroti karati samas nama ture wau hala kana wisa bas gabo latin kan qobe shalda isa Sheek Bakrii Sabalotis Sheek amma basiratis isan kun ma qabri insani tu harge dhaqeetiin ture Sheek amma basiraatii fi Sheek Bakrii qabri isaanii hargeessa dhaqeetiin arge garte biyya hirkaata biyya hirkaa qaamaanin dhaqe baatii torba duraan dhaqe abo bagala itti kun Sheek Bakrii qaamaan agarteeti abo qaamaan agarte sa wajji oolde Sheek Bakrii wajji oolte Allah ya khaliq maasha Allah eessatti asitti moo hargeessa asii miti leelee gabaatti bi wajji teenye leelee gabaatitti hangamta misaali gandanni hedduu dhufu san ganda qeensi jedhanii ganda qophoo achi ganda xiqqaatu haya achittiin bira oollee wajji oollee kasi wajji teenye Sheek Bakrii nama diimaadha gabaaba innis waa dheeraa Sheek Bakrii waan nigicha dheera Sheek amma basiira Sheek amma basiira nama dheera ture nama dheera gurgura Sheek Bakrii Sabaloo san hogguu wajji teesse hanga wajji teesse sanitti haala amalli isaa nama akkam ture si wajjuu naasa'u dandeessu haala isaa haya hoggaa malee suttuun dubbatu cal jeetta ban nama kitaaba kee suree laal foon kun irraa dhumanii otoo waa akkana akkata nama akkasii naga osoo harkaan waa katabu jechuudha namni ilmi itti isa danda'u isaan lamaan jiru Sheek Bakrii Sabaloo Sabalootii fi amma basiira honga ilmi itti nam tokkollee isaan ittiin dhiyaatu maasha Allah maqaan kee
نبراس أميازين جامع نبراس أمياسين كندو دودي ganda waddoo كندو مش أما كأجن gandi kun aradaan tuni waa bar jaamteemi واي بري waa bar tuni maqaan kun maalirraa dhufe jaan Anggaru baka wae bare wan juga naga wa bare wa kan ngarte waan barnoota wan barnoota wal qabatu ra dhufe jani banguddon waan shee amma qacceetii fi shee bakri sabalooti wal qabsiisee waan dhageesse manguddoo irraa awani ndagema ala mana saati fi nu tolla haadha mana eenyu ala mana shee amma kace Hadiya Abdullah janiti Khadija Abdullah haadha warraa shee amma qacceeti jechuudha manguddo umriin si gara mata dhibba fi kudhanii dhigeesse yeroo amma jirtu sanitti haa kasi wae shee bakri sabalo kasi no deesisa maal faa isin jette waa'ee shee bakri sabalo yeroo nama dhufusan ifumaafuu nama barumsa qabu watti giseesan okay hogguu dhufu zamana san mootummaan kun erar janiillaa gadi dana jira naannoo kara Somaaliyaa kana erar gootaa bulan jedhe inni isa kana bira guddaa dhufu yaada iccitii wayii goltee barbaatan keessa sheekonni lafarratti gisee dhufe lafarra barsiisa amma waraqaarra barreessanii biyyeedhaan qabee biyyee irratti waa barreesse gisee nama dhiisan gisee naftanyaan eega barsiisee booda xaayee kutaa bira waan san akka namni biraan agarree jiru barreeffama shee bakriin gaafuma achirraa dhufu waan barsiisu san lafarra barsiisee lafa tolchee eega namoota qaraasise booda waan biyyeerra barreesse san haqee deema biraa akkasitti nuti shee amma qacceetu asitti maal ture shee amma qaccee barsiisaa majaliisaa ilaa hanga godina Arsiirraa illee dhufanis baratan nama kuma sadii oliitu dhufeerra barata majaliisa jedhanii malaa gabba godhu bakki sallaa shee amma qaccee kana hariiroon shee amma qacceetii fi shee bakrii jidduu turte waliin barsiisuudhaaf walirraa barachuu. Walirraa barachuu iccitii siyaasaa mootummaa gisee san keessa jiruttis walde barbaachuu jiran isaan. Shee bakrii dhufuu ture jechuudha. As dhufee bira dhufeeti farda adii qabaa farda adii saniin dhufate isin. Okay haati warraa amma qaccee hogguu himtu. Hadiya Abdullah san. Farda adiin dhufeetti. Farda adii tokkoon dhufaa shee bira dhufeetuma. Hayyee daawwattoota keenya akkuma hanga ammaa hordofuu jirtan naannoo Waabaritti argamna. Waabariin tuni lafa seenaa gurguddaa qabdu. Seenaalee gurguddaan naannoo kanatti argamu keessaa iddoo itti Sheekh Ahmad Qaccee namni jedhamu barnoota itti barsiisaa ture. Akkasuma iddoo itti abbaa qubee afaan Oromoo yookaan abbaan qubee Shaaldaa Sheekh Bakrii Sabaloo itti barachaatis ture barsiisaatis ture waan jedhamutu himama. San malee elemoo arreelee waa'ee barnamni jedhamuu fi namoonni kasaa jajjabaan seenaa Oromoo heera Oromoo keessatti gumaacha gurguddaa taasisan hayyoonni gurguddoon akka bahaatitti jiran naannoo kana akka turantu himama. San malees qabroonni hayyoota hedduudha namoota jajjabaa hedduun tokko naannoo kana akka jirutu himama. Kana iyyafachuudhaaf naannoo kana dhufee dhugaa dubbachuudhaaf manguddoota naannoo kana jiran harkachuu hin dandeenye hanga takka iyyaafadhe. Wanni kun seenaa fi galmeeleen adda addaa tasilaa barreeffamtee yookaan dokumentii taatee taa'uu qabdu waan hin jirre jecha wanni namni irraa waa fudhatee waa dalagu waan hin jirre jecha seenaaleen naannoo kana jiru waan afaaniin himamu jecha namoonni afaaniin himu kaanis ni du'aa kaanis ni deema. Kana jidduutti wanni qabatamaan jiru waan hin jirre jecha seenaa hedduu tokko irra gahuun ni ulfaate hangaan walitti qabe caalaa hangi hafe waan heddummaatu jecha bal'inaan naannoo kanatti deebi'ee manguddoota naannoo kanaatis ta'ee kan naannoo kana hin jirre waa'ee naannoo kanaa beekanis qabadhee naannoo kanatti deebi'ee iyyaafachuudha karoorri kiyya. Kanaafuu imala kiyya kaniin waa'ee bar itti dhaqee iyyaafachuudhaaf dhaqee hanga takka qofa kan inni itti milkaa'e. Ammoo seenaa naannoo kanatti argamu bifa bal'aa ta'een akkaan harkadhuuf qaamonni waan kanarratti nafaana dhaabbachuu dandeessan manguddoos ta'ee namoonni manguddoota garii beektan kawaa barreessitanii jirtan akka waa'ee waa barii irratti naqunnamtaniin barbaada ulfaadhaa galatooma.